Waltajjiin dhimma galaana diimaa irratti Masirii fi Suudi Arabiyaan durfamuu Itoophiyaa hambisuun biyyoota ollaa miseensa godhate. Guyyaan haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti raawwatame waggaa 5ffaan yaadatame. Naannoon Arabaa hanqina bishaanii waan qabduuf Itoophiyaan michuu ijoo ta'uu dandeessii ja'ame. Fooramiin investimentii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa Paarisitti eegale. WHO'n guddina Itoophiyaan tajaajila fayyaa fi oomisha qorichaatiin agarsiiftee dinqisiifate. Kanneen hangafoota oduutii bal'inaas kan isinitti himu Arrastan Muhammad. Waltajjiin dhimma galaana diimaa irratti Masirii fi Suudi Arabiyaan durfamuu Itoophiyaa hambisuun biyyoota ollaa miseensa godhate. Biyyoonni kaayyoo adda addaatiif tumsa waloo uummachuu danda'u yeroo tokko tokko daldalaa fi dinagdee isaatiif haala mijeeffatu. Yeroo tokko tokko ammoo nagaa fi tasgabbeen isaanii yoo balaadhaaf saaxilamuu diina waloo isaanii doorsisu. Gamtaan sodaa weerara gamtaa Sooviyeet waggoota 70 dura hundaa'ee arrayyuu cimee jira. Gamtaan Sooviyeet sodaatamte garuu biyyoota hedduutti hiramte. Kaayyoo fi sochiin isaanii adda adda haa ta'u malee gamtaa Afrikaa dhiyaa akka Ikwaasii fi gamtaa Afrikaa immoo IGAD faa fudhachuun ni danda'ama. Gamtaan waggoota muraasa dura uumamee ammoo ijoo dubbii ta'e waltajjii tumsa galaana diimaa irratti taasifamu kan Itoophiyaa qoode fakkaata. Biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an kanneen akka Eertiraa, Suudaan, Soomaaliyaa, Jibuutii, Joordaanii fi Yaman faa of keessatti hammata. Gamtaan kun biyyoota baha giddugaleessaa fi gaanfa Afrikaa walitti hidha. Gareen biyyoota kunis sababa galaana diimaatiin walitti hidhamanii jiru. Naannoon kun naannoo biyyoota guddatan kamuu fedhii irraa qabanidha. Sababni isaas wiirtuu daldala cimaa bakka doolaarri bishaan irra yaa'udha. Bakka dooniiwwan galaana addunyaa hedduun itti wal dhiphisanidha. Bakka Eeshiyaa baha giddugaleessaa fi Awurooppaan itti wal arkanidha. Karaa tokkichi galaana Hindii karaa Meeditiraaniyaa bo'oo Suwiizii fi galaana diimaa hanga Hindii geessu. Jibuutii biyya hanga odola xiqqoo geessu irraa eenyufaa akka qubatu ilaaluun qofti ergaa baay'ee qaba. Faransaay, Ameerikaa, Jaappaanii fi Chaayinaa faa achitti wal dhiphisu. Gamtaan Emireetota Arabaa, Qatar, Turkii fi Iraan kana biyyoota michoowwan isaanii naannicha keessa jiraniif bakka isaanii qabatan. Kunis itti makamaa jiru. Biyyoota uumamni naannoo galaana diimaatti isaan uumuu qofa osoo hin taane kanneen fagoo jiranillee doonii daldala isaanii keessa dabruun waan hin oolleef akka waan balbala mataa isaaniitti nagayaa fi tasgabbii naannichaaf yaaddoo qabu. Karre kibba galaana diimaa baaba elemendaa biyyoo jalqabame biyyoota hedduudhaaf akka waan lafee laagaa danqarteetti hamaadha. Kanaafis rakkoo waraana Gaazaa booda yeroo Huutii Yaman michuu Iraan dooniiwwan warra dhihaa irratti xiyyeeffattee muddamni uumame ni yaadatama. Deebii kanaaf humnoonni waloo galaanaa fi qilleensa waraana dhihaa naannichaatti qajeelfama Ameerikaatiin bobba'uun isaanii dhimma galaana diimaa hundaaf dhimma amma libsuu ijaafillee hin amanne ta'uu agarsiisa. Dhimmi galaana diimaa hundaaf dhimma hanga libsuu ijaafillee hin amanne ta'uu agarsiisa. Dantaa biyyoota humna qaban fagoo naannichaa irraa qaban ilaalcha keessa galchuun biyyoonni galaana diimaa bara 2018 irraa eegalee waliin dhaabbachuuf waan yaadee ture fakkaata. Kaayyoon isaa ifa ta'ee biyya fagoo humnaan doorsisuu barbaadu fuuldura dhaabbachuuf kan kaayyeeffate. Karoorri kun bara 2019 irraa eegalee guddachaa fi bifa qabaachaa kan jiru yoo ta'u bara 2020tti hundeeffame. Biyyoonni 8 kanneen fooramii tumsa galaana diimaa kan hundeesse yoo ta'u wal faayidaa fi doorsisa walootiif walitti dhufuun gaariidha. Abbo Na'am Ashannaa fi qorataan damee qorannoo Afrikaatti waltajjiin kun fedhii cimaa Suudii fi Masirii irratti kan hundaa'e malee hayyama guutuu biyyoota miseensa ta'an irratti kan hundaa'e akka hin taane amana. Kanaaf sababni inni kaasu tokko sadarkaa misoomsonni hafe yeroo ammaa keessa jiranidha. Masirii malee biyyoonni baay'een isaanii biyyoota ofuma isaanii dhaabbachuu hin dandeenyedha. Isaan caalaa inumaa Suudi Arabiyaa deeggaruuf gahee qabu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad tibba tokko paarlaamaa irratti deebii gabaabaa fi abdii namatti horuu kennuun ni yaadatama. Simbirroon damee mukaarra kan teessu damee mukaa san abdattee osoo hin taane goflaayisii waan amantuuf Itoophiyaan waggaa 10 yookaan 15 booda dhimma galaana diimaa biyyoota dhimma kun isaan ilaallatu keessaa tokko ta'uu akka danda'u hin shakkinaa jechuun dhiibbaan keenya naannoo galaana diimaa kana keessatti waan hafuu natti hin fakkaatu jechuun dubbatee ture. Deebii isaanii keessatti maaltu qabatamaan gama dippiloomaasiitiin hojjetamaa akka jiru ibsuu baatus abdii akkasii fuulduratti jiraachuu agarsiisa.
Obbo Na'am Itoophiyaa moggatti dhiibamuun isii Masrii waliin wal qabachuu akka danda'u kaase. Keessaa yommuu ilaaltu warra kakaasan eenyu akka ta'e gaafachuu walakkaa deebiti kan jedhu xiinxalaan naannichaa kun namoota kakaasan keessaa Masrii isii tokko tahuu ibsa. Gamtaan Awurooppaa bara 2018 irraa eegalee yaada kana kan beeksisaa jiru Masriidha. Masrii waltajjii kamittuu Itoophiyaan dippiloomaasii fi naannoo dinagdee irraa fageessuu barbaaddii jedhame. Sababa kanaan Masriin akka miseensota garee kanaa kanneen birootti Itoophiyaan dhimma galaanaa diimaa keessaa bakka akka hin qabne ifatti ibsaa jirti. Biyyoonni miseensa ta'an jahan hafan hangas mara ta'uu baatanis Saawud Arabiyaa waliin gamtaa kana kan cimsaa jiru Masrii akka ta'e shakkiin hin jiru. Gama biyyoota miseensa ta'aniin Saawud Arabiyaa booda biyya ajandaa isii hojiirra oolchuu dandeessu Masrii qofa ta'a. Masriin ajandaa Itoophiyaa adda baasuun beekamtii ja'a. Obbo Na'am dhimma Abbaay hordofuun wal faalleessuu hedduu qabaatanis Itoophiyaa fi Masriin waltajjii tokko waliin qooddachuu akka danda'an sadarkaa ilaalchaan yoo ka'e kan fashaleessuu danda'u Masrii malee kan biraa miti. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Itoophiyaan naannoo galaana diimaatti deebi'uun isii hin oolu jechuun irra deddeebiin ibsaa ture. Miseensa garee kanaa kan taate Eertiraan abbaa biyyummaa isii irratti araarama akka hin qabne ibsite. Masriin karaa hundaan Itoophiyaa galaana diimaarraa fageessuuf yaalii godhaa jirti. Adeemsa kana keessatti gaheen waltajjiin tumsa galaana diimaa maal akka ta'u kan ilaalamu ta'a. Guyyaan haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti raawwatame waggaa 5ffaan yaadatame. Guyyaan haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti raawwatame waggaa 5ffaan mata duree akka hin dabalamne yoomiyyuu hin dagatamu jedhuun yaadatame. Haleellaa ajaja kaabaa irratti raawwatame kan yaadannu akka hin dabalamnee fi ja'an Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan ergaa sagantichaa irratti argamuun dabarseen. Itti fufuunis haleellaan onkololeessa 24/2013 ajaja kaabaa irratti raawwatame yoomiyyuu kan dagatamu miti ja'an Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan. Ajajni kaabaa ajaja barootaaf uummata Tigraay diinarraa tiksaa ture. Uummata naannichaa qabeenya beekumsaa fi humna isaaniin deeggaraa ture ta'uu ibsan. Raayyaa akkasirratti gocha badaa fi gara jabinaa kana raawwachuun godaannisa seenaatii ja'an. Gochicha bara baraan kan yaadatamu akka irra hin deebineef ta'uu kaasuun haleellaan gara jabinaa miseensota abuut muraasaan raawwatame ta'uu eeruun gareen kun ammas diina biyyaa tahee itti fufuu ibsan. Naannoon Arabaa hanqina bishaanii waan qabduuf Itoophiyaan michuu ijoo ta'uu dandeessii ja'ame. Naannoon Arabaa hanqina bishaanii hamaa wajjin wal'aansoo qabaa jirti. Baay'een soogidda balleessuu irratti hirkatee jira. Adeemsi kun qormaata naannoo guddaa fide. Gama biraatiin Itoophiyaa yeroo baay'ee masara bishaan Afrikaa jaamtee yaamamtuu qabeenya bishaan qulqulluu baay'ee kan qabdu yoo ta'u saboota Arabaatiif michuu bishaanii murteessaa ta'uuf carraa qabdi. Itoophiyaan jalqabbii akka bishaan qaruuraa gara alaatti erguu sarara ujummoo biyyoota ollaa ijaaruu daldala bishaanii dhugaa irratti bobba'uudhaan naannicha deeggaruu akka dandeessu ogeeyyii yaada kennu. Tarkaanfiiwwan kanneen barbaachisummaa tarsiimoo Itoophiyaa guddisuu fedhii bishaanii naannoo Arabaa furuuf gargaaruu danda'u. Haa ta'u malee gufuun jiru ammas jira. Itoophiyaa fi Masrii jidduutti waldhabdeen siyaasaa uumamuu Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu isii waliin tattaaffii tumsaa walxaxaa taasisa. Qormaanni kun jiraatus walta'iinsi Itoophiyaa fi biyyoota Arabaa nageenya bishaanii naannoo guddisuu fi gahee Itoophiyaan waltajjii addunyaa irratti qabdu cimsuu danda'a. Yaadonni imaammata barbaachisummaa alergii bishaan Itoophiyaa babal'isuu piroojektota bu'uuraalee misoomaa waliinii irratti investimentii godhuu fi waliigalteewwan walta'iinsa bishaan naannoo qooddachuu guddisuu cimsee ibsu. Kaka'umsi akkanaa rakkoo bishaan naannoo Arabaa mudateef furmaata itti fufinsa qabuuf karaa saaquu danda'a. Fooramiin investimentii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa Paarisitti eegalame. Mootummaan Itoophiyaa fi Faransaay walta'iinsa gamtaa Awurooppaa fi dhaabbilee faayinaansii Awurooppaa adda addaa waliin har'a sadaasa 3 bara 2025 Paarisitti foorumii investimentii Itoophiyaa fi Awurooppaa taa'uu eegalan. Akka ibsi imbaasii Itoophiyaa Paaris jiru irraa bahe agarsiisutti waltajjiiwwan sadarkaa olaanaa foorumiin walta'iinsa moodeef intarnaashinaali fi Komishinii Awurooppaatiin qophaa'e kun
Dameewwan investimentii afur kanneen akka aviyeeshinii, anniisaa haroomuu, bu'uuraalee geejjibaaf loojistikii fi telekoomii dijitaalaa irratti kan xiyyeeffatu tahuu ibsan. Itti dabaluunis waltajjiin kun jijjiirama dinagdee Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiruuf sochii haaromsaa fi ejjennoo tarsiimoo akka karra baha Afrikaatti qabdu cimsuuf kan yaalu ta'uun himame. Hirmaattonni karaalee walitti dhufeenya daldalaa fi investimentii cimsuu fi faayinaansii sochoosuun haaraa jalqabbii gamtaa Awurooppaa guddina itti fufinsa qabuu fi hunda hammate guddisuuf ni tajaajilaa jedhame. Ministeerri dhimma alaa Dr. Gideon Ximootiyoos fooramiin kun hojii Itoophiyaa fi biyyoonni Awurooppaa misooma bu'uuraalee kalaqaa fi dameewwan diinagdee irratti hojjetaniif qooda olaanaa qabaachuu ibsan. WHO'n guddina Itoophiyaan tajaajila fayyaa fi oomisha qorichaatiin agarsiiftee dinqisiifate. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaan qulqullinaa fi dhaqqabamummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf guddina dinqisiisaa taasifteef Itoophiyaaf harka dha'ee jira. Kunis oomisha qorichaa biyya keessatti guddina guddaa kan dabalatu yoo ta'u, kunis beekamtii idila addunyaa argate. Bakka bu'aan dhaabbatichaa Piroofeesar Firaansis Kaasoloo WHO bakka bu'uun haasawa taasiseen tattaaffii Itoophiyaan saboonni biroo akka hordofan fakkeenya tahuu ibsan. Sirna eegumsa fayyaa cimsuu keessatti bu'aa ba'ii biyyattiin galmeessite kan ibsan yoo ta'u, haalawwan fayyaa hatattamaa kan akka COVID-19 furuuf tumsii itti fufinsa qabu barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatan. Piroofeesar Kaasoloonis kaayyoo guddaa Itoophiyaan Afrikaa keessatti wirtuu oomisha qorichaa ta'uuf qabduuf deeggarsa WHO irraa deebi'iin mirkaneessanii, kunis tarkaanfiin kun qaqqabummaa naannichi qoricha barbaachisoo ta'e jijjiiruu danda'a. Eegan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qabanne kan hanga ammaa ture, sagantaa biroon hanga walitti deebinu nagayaan nuu tura.